mana barnootaa takka keessatti barsiiftota dareedhaa wal jijjiiran mana barnootaa san keessa jechuudha. Yeroo kana barsiisaan tokko duraan mana barnootaa kutaa afuraffaa barsiisu ture hara kutaa sadiitti jijjiiraniini kutaa sadii barsiisuudhaaf seenee jechuudha. Yeroo kana barattoota maal jaan barattoota guyyaa arraan tanaa ani arragana kutaa kana seenuu xiyyaa tanaafuu barnoota xiyya jalqabuu xiyyaan duratti barnoota na dura barachaa turtan keessaa hafeetan nagaafadha waan isin dhibee jiraate isiniifin ibsaa yaada joodheesseef. Bartoonni afaan Ingiliffaa jaaniin itti ufaajeen takka xeeti gaafii inni gaafatee inni deebiseef xaanis ni gaafatee inni deebisee xaanis takka takkaan gaafachaadhaati osoo turanii keessaa takka laaqanaa fi raannisaa qoloodhaansaa harka baaseeti barsiisaa afaan Ingiliffaatti qoloo yookaan qorsoo jechuun maal jechuu jee gaafata. Barsiisaan taatu immoo eessaa fitu qoloo fi qorsoo afaan Faranjiitti. Isaan baranne as garagala achi garagala eessaa harku yoon beeku jee barattoota kutaa sadiiti barsiisaan keenya beekuu jaaniiti magaalaa hunda waliin ge'an akka ta'u dhabe mee kamii gaafii kana gaafate ana barsiisaa hoggabbay waslaattaa faranjii qoloo nyaattu agarte